Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan ayyaanni faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee Fookasii bakka jirtan hundumaatti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akka yaadutti baay'een keessan boqonnaadhaaf gara maatii galtanii akka jirtan quban qaba. Waaqayyoo isin gargaaree ganna kana yeroo boqonnaa keessanittis immoo dubbii waaqayyoo walii wajjiniin qayyabachuudhaaf ergaa Qolaasaayisiin ganna kanaa dubbisnee qayyabannee walii wajjin fixuudhaaf yaada akka qabdan koreen keessan naa kaasaniiru. Amma waaqayyo nu gargaaretti guyyaa har'aa tokko jennee jalqabnee ganni kun amma darbutti walii wajjiniin ergaa Qolaasaayisiin gara xumuraatti geessina. Dhugaa dubbachuudhaaf macaafichi xiqqoo afakkaatu malee macaafa bal'aadha. Boqonnaa 4 duwwaa qaba. Garuu immoo yaadota teoloojiidhaan badhaadhoo fi dooktirinii garaagaraatiin badhaadhe yaada gurguddaa baay'ee of keessaa kan qabudha. Ani macaaficha iddoo gurguddaa 17 qoodee silaa yeroo 17 qayyabatamuu qaba ture. Garuu isin immoo yeroo 8-9 caalaa akka hin qabaanne information argadheera waan ta'eef amma danda'amaa ta'etti walitti cuccuunfinee dhuma baay'inaan garuu isin akkasiin dubbistan baay'ee rekomendation godha. Tarii kitaabota tokko gara fuulduraatti rekomendation gochuu hin danda'a. Ammaaf garuu appilikeeshinii Bible Hub kan jedhu Bible HUB yoo buufattan Play Store keessanirraa gaariidha. Inni koomentarii baay'ee of keessatti qaba. Koomentarii fudhatama qaqqaban baay'ee of keessatti hammatee jira. Tekstii barbaadan irratti ibsa koomentarii 7-8-9 ta'uu danda'u argachuu dandeessu achirraati. Kanaaf kitaaba caalaayyuu kitaabota baay'ee achirraa koomentaroota gaggaarii argachuu waan dandeessaniif Bible Hub seedu tarii hin beektan yoo ta'ee fi buufadhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a egaa backgroundii ergaa gara Qolaasaayisiin ilaalleetu achi booddee immoo boqonnaa tokko lakkoofsa 1-2 kan jiru duwwaa waa tokko wajjin ilaaluu yaalla. Inni iyyuu xiqqoo hin bal'ata. Qayyabannaan egaa amala isaatti akka lallabaa akka faarfannaa miti. Yeroo barbaada, bal'inaan ta'anii barachuu barbaada, dhaggeeffachuu barbaada. Waan daqiiqaa 20-30 keessatti qaqammasanii ba'an wayiiti taanaan qayyabannaa sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaaf amma deemnetti waanuma gaarii gooneetu yoo fixne fixuu yoo baanne immoo macaafni qulqulluun silas hin dhumu. Yeroo kan biraa bifa biraadhaan gaafa isin deebitan isaalatti wajjin ilaallu mijeessuu dandeenya. Amma danda'amaa ta'etti garuu baay'ee deemna. Macaafa tokko yeroo qayyabattani wantoonni beezikii tatta'an isin beekuu qabdan jiru. Gaafa macaafa qayyabannu macaafi suni backgroundiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba. Background jechuun eenyutu barreessee, bara akkamii barreeffame, maaliif barreeffame, yaadi guddaan macaafa sana keessaa argamu qabxii ijoon maalinni warra jedhan yaadota kana arfan beekuu qabna. Kanaaf macaafni qayyabachaa jirru kun wantoota kana arfan irraa gaggabaabsinee ilaaluu hin yaalla. Sanaan alatti immoo ergaawwan amma kun ergaa keessaa tokkodha. General Epistle, Pauline Epistle warra jennu iddoo baay'eetti qoodamu kakuu haaraanii wangeelonni jiru, macaafi seenaa yookaan hojiin ergamootaa jira. Epistles warri jennu jiru. Epistiliin immoo General Epistle fi Pastoral Epistle jedhamanii iddoo lamatti qoodamu. Pastoral Epistle warri jennu warra akka Ximotewos lamaanuu fi Tiitoon Pastoral Epistle jedhamanii qoodamu. Warri kaan immoo General Epistle jedhamu. General Epistle keessa immoo Pauline Epistle jiru. Johannine Literature warri jennu jiru. Namoota adda addaatu barreesse kakuu haaraa nama 8tu barreesse waan ta'eef hunda kana gaafa qayyabannu amala mataa isaanii qabu. Akka itti ergaa qayyabannuuf akka itti wangeela qayyabannu totally garaagaradha. Maaliif genre kan jennu type of writing inni jennu baay'ee murteessaadha. Type of writing baay'ee jira. Fakkeenyaaf wangeelota keessatti parable arganna. Fakkeenya isa jennu yeroo tokko namicha tokko akkas godhe jedhee isa gooftaan dubbatu jechuudha. Akkaataa itti isa hiiknuu fi akkaataa itti epistiliin nama baay'ee garaagaradha. Hyperbolic expression hin jiru. Wantoonni garmalee ol kaafamanii ukukkubsamanii haasa'aman jiru. Macaafa qulqulluu keessa wantoonni akkasii hin jijjiraatu. Raajiin jira, barsiisi jira, fakkeenyi jira.
waan baay'eetu jira, seerri jira, macaafa qulqulluu keessa seenaan jira. Kun hundumtuu mala hiikaa mataa isaanii qabu. Isa sanallee yeroo waan biraa qabattan sirriitti konsiidarii gochuu akkasiin qabdan isinitti himuuf jedheeni. Amma garuu kallattumaan yeroo keenya fayyadamuuf jecha gara ergaa Qolosaayisitti wal wajjiniin kan dabaru ta'a. Tarii sagaleen koo kiliriidhaa isaa hin beeku. Amma sa'aatii kanatti na biraa bokkaatu roobaa jira waan ta'eef humna dhagahama dha'ee yaada. Attentiivili na dhaggeeffattu yeroo gabaabaadhaa fi gooftaan isin haa eebbisu. Egaa gara ergaa Qolosaayisiin baakgiraawundi isaatti gaafa deebinu, ergaa kana eenyutu barreessee isa jedhuu fi baay'ee ifaa kan ta'e macaafa qulqulluu keenya ergaama kana keessaati. Barreessaan kun maqaa isaa dha'ee eenyu akka barreesse ofuma isaatii dubbateera. Iddoo tokko tokko dubbisaa deemnaa. Macaafa qulqulluun ani qabadheen jira waan ta'eef keessumatti ergaa kana boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kan jiru dhaxxanii gaafa ilaaltanii akkas jedhee jalqaba. Ani Phaawulos jedhee jalqaba. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Ximootiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kootii jedhee dubbata. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraan argitu Phaawulosiif Ximootiyoos barreesse jechuudha. Ani Phaawulosii Ximootiyoos obboleessa koo wajjiniin ta'een isinii barreesse jedhee dubbateera. Phaawulos akka isa ta'e gasixxanii immoo gara boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gaafa ilaaltan immoo akka jedha. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabbachuun abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isinirra jira dheetu wangeelichi Waaqa jalaa uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Phaawulosis hojjetaa isaa ta'eera jedheetu ani kan jedhuun ofiisaa ibsa. Akkasuma boqonnaa 4 lakkoofsa 18 boqonnaa 4 lakkoofsa 18s dhaxxanii yeroo ilaaltan gabaabumatti barreessaan ergaa kanaa Phaawulosiin akka ta'e in argattu jechuudha. Ergaan kun bara meeqaa yookaan bara akkamii keessa barreeffame inni jedhu ergicha hubachuudhaaf baay'ee nu barbaachisa. Ergaan Qolosaayis jennu kun ergaawwan mana hidhaa jennu keessaa isa tokkodha. Phaawulos macaafa qulqulluutti kan barreeffame yeroo gurguddaa 2 hidhamee kan jedhamu hin beekama. Biyya Roomaatti jechuudha. Iddoo garaagaraatti hidhamaa tureera. Garuu Roomaatti yeroo gurguddaa 2 hidhamuusaa macaafa qulqulluutti waan rikeerditee keessaa inni kun isa tokkodha. Yeroo 2 kan inni hidhame keessa yeroo jalqabaa kan inni hidhame keessaati ergaawwan inni mana hidhaa biyya Roomaa keessa taa'ee barreesse ergaa 4tu jiru. Ergaa mana hidhaa jedhamu prison epistle warra jennu jechuudha. Ergaa gara Efesoon, ergaa gara Filippisius, ergaa gara Qolosaayisii fi ergaa Filemooniif barreeffame kan arfan Efesoon, Filippisius, Qolosaayisii fi Filemooniin mana hidhaa keessa taa'ee barreesse. Mana hidhaa biyya Roomaa keessa taa'ee barreesse. Akkasuma ergaa Ximootiyoos lammaffaas immoo yeroo lammaffaatiif hidhame biyya Roomaa yeroo jirutu barreesse. Inni hidhaa marsaa lammaffaa irrattidha ergaan Ximootiyoos kan inni barreeffame. Kanaaf ergaan kun Qolosaayisiin kan inni qaqqabe karaa nama tokko akka ta'e Phaawulos ofiisaatti yeroo dubbatu hin dubbata. Ergaan Efesooniif, ergaan Qolosaayisiif, ergaan Filemoonii akka beektonni macaafa qulqulluu jedhanitti guyyaa tokkicha harka nama tokkootiin kan ergame. Inni tokko Efesoonitti kenname, inni tokko Qolosaayisitti ergame, inni tokko immoo Filemooniif kan kennamedha. Filemoon namadha malee waldaa miti akkuma isin beektan jechuudha. Namichi kun tajaajilaa waldaa Qolosaayisiin ta'uu hin hafuu yaadi jedhu jira. Namichi Filemoon jennu kun waldaa Qolosaayis keessaa nama tajaajilu ta'uu hin hafu. Kanaaf ergaan Filemooniif personaalii barreeffames ergaan Qolosaayisiif barreeffames harkuma nama tokkootiin guyyaa tokkicha akka inni itti kennametu beektonni macaafa qulqulluu dubbatu jechuudha. Egaa Efesoon kana boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irraa ergaa gara Efesoon Phaawulos harkaa fuudhee kan geesse Tiiqiqoos nama jedhamu akka inni ta'e arganna. Ergaa gara Efesoon hin dhaxxanii boqonnaa 6 lakkoofsa 21 gaafa ilaaltan Phaawulos harkaa fuudhee gara isaaniitti kan geesse nama Tiiqiqoos jedhamu akka ta'e arganna. Akkasuma immoo Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 7-9 irratti namichumti Tiiqiqoos jennu kun Oneesimoosii wajjin gara Qolosaayisitti akka ergame in argina jechuudha. Isa kana meen dubbifannaa Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 7-9 irraa akkas jedha kunoo.
Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhati amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti himee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Oneesimoos obboleessi jaallatamaanii fi obboleessi amanamaaniif jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'e isaa wajjin in dhufa. Isaan waan asitti ta'e tokko tokkoon isinitti himuu jedhe. Amma gaa ergaa kana sadan hariiroo isaan qaban isinitti himuu barbaadeen Efesoonii fi ergaa gara Qolosaayisii fi ergaan gara Fileemoon hariiroo akkamii qabu seeru isinitti himuu fedheen jechuudha. Efesoon 6:21 irraa maal argine? Nama Tikiqoos jedhamutu Phaawulos irraa ergaa fuudhee waldaa Efesoonitti geessee kan jedhu argine. Qolosaayis 4:7-9 irratti immoo maal argine? Namichi Tikiqoos jennu kun Oneesimoosii wajjin gara Qolosaayisiin dhaqaa akka jirutu caqase ammas Phaawulos jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun Fileemooniin immoo Fileemoon boqonnaa tokko qaba. Lakkoobsa 10 kaastanii amma 11 irratti immoo Oneesimoos namichi jedhamu kun gara Fileemoonitti immoo akka inni ergamaa yeroo arginaa jechuudha. Agartanitti hidhatanni qabu. Gara Qolosaayisiin eenyu dhaqee? Tikiqoosiif Oneesimoostu dhaqee. Tikiqoos nama ergaa fuudhee waldaa Efesooniis dhaqeedha. Akkuma kana namichi Oneesimoos jennu Tikiqoosii wajjin Qolosaayisiin dhaqe immoo gara Fileemooniin immoo dhaqaa akka inni jiru Fileemoon boqonnaa tokko yookaan lakkoofsi 10-11 irra kan jiru kana nu ibsaa jechuudha. Phaawulos egaa ergaawwan kana sadan yeroo barreesse mana hidhaa Roomaa keessa akka ture kutaa kana keessa arguu dandeenya. Kana walitti fidanii beektonni macaafa qulqulluu ergaan Qolosaayis bara meeqa barreeffame isa jedhuu fi naannoo bara 62 fi bara 63 dhaloota Kiristoosiin booda akka inni barreeffame amanuu jechuudha. Bara 62 bara 63 keessa barreeffamuu hin hafne jedhameetu amanama. Ergaan kun maaliif barreeffame inni jedhu baay'ee murteessaadha. Maaliif barreeffame seedu keessatti garuu wantoota gurguddaa lama yookaan iddoo lamatti qoonnee ilaaluun keenya barbaachisaadha. Baakgiraawundii isaa jechuudha. Tokko magaalaan Qolosaayis jennu kuni magaalaa akkamiiti? Maal fakkaatti? Yeroo ergaan kun barreeffame haala akkamii keessa turte magaalaan Qolosaayis jennu kun seedu beekuun murteessaadha. Inni kan biraan immoo waldaan Qolosaayis immoo haala akkamii keessa turte yeroo sanaa isa jedhu beekuun illee baay'ee murteessaadha. Magaalattiin maal keessa turte? Waldaan magaalattii keessa jirtu immoo haala akkamii keessa turte isa jedhu hubachuun keenya barbaachisaadha. Ergaa kanatu hin jalqabin dura jechuudha. Magaalaan Qolosaayis magaalaa Efesoon irraa naannoo maayilii 100 kan fagaattu gara kiiloomeetiraatti yeroo deebistan naannoo kiiloomeetira 160 irratti kan argamtudha. Qolosaayisiif Efesoon kiiloomeetira 160 walirraa fagaatu. Magaalaawwan macaafa qulqulluu keessatti bebbeekamoo sadan Liikees Vaalii kan jedhamu sulula Liiqas kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf amma akkuma sululli Rift Vaalii as Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa akkuma jiru fakkeenyaaf magaalaan akka Adaamaa, Hawaasaa jennu kun sulula Rift Vaalii keessatti argamu, sulula Riftii keessatti argamu akkuma jedhamu Liikees Vaalii kan jedhamu jira. Yeroo sana immoo sulula Liiqas kan jedhamu jira. Magaalonni gurguddoon sadii sulula kana keessatti argamu. Magaalaa sana sadan keessaa tokko Qolosaayisidha. Inni kan biraan Laodiqiyaadha. Isheen kan biraan immoo Hierapolis. Qolosaayis, Laodiqiyaa, Hierapolis. Warri jennu kun sadan sulula Liiqas jennu keessatti argamu. Qolosaayisiif Efesoon kiiloomeetira 160 irraa fagaatu inneerraa. Qolosaayis immoo sulula keessatti argamti jenneerraa. Sulula keessatti magaalonni macaafa qulqulluu irraa bara kakuu haaraa keessa jiran immoo Laodiqiyaa fi Hierapolisiin dabalatee Qolosaayisiinis jechuudha. Amma gaa Laodiqiyaan eenyudha kan jedhuufi tokko ergaa Qolosaayis irraa in arganna. Boqonnaa 4 dhaxxanii gaafa dubbistan magaalaan Laodiqiyaa jedhamtu, magaalaan Hierapolis jedhamtu ollaa isaanii akka isheen jirtu Qolosaayis boqonnaa 4 bira gaafa geenyu sirriitti ilaalla. Ji'oogiraafii isaa sirriitti hubachuu waan isin qabdaniif fedhatu ergaa kana hubatiin dura. Laodiqiyaa mul'ata Yohaannis irratti argitanitti himneere ergaa waldaa torbaniif barreeffame keessaa ergaan tokko ergaa waldaa Laodiqiyaati. Ishee torbaffaa irratti caqasamteedha. Ergaan waldaa Laodiqiyaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14-22tti isa kana yoo ilaaltan argachuu dandeessu. Magaalonni kunneen Eejiyaa Maayinerii keessatti argamu. Warri Hierapolis, Laodiqiyaa, Qolosaayis jennu kun Efesooniin dabalatee
Eeshiyaa Maayinarii keessatti yookaan Eeshiyaa ishee xiqqeettii keessatti magaalaa argamanidha. Amma gaa waa'ee isaanii waa tokko isinii kaasuun yoo barbaachise magaalaan Kolosaayiis bishaan qabbanaa dhugaatiif mijatu akka isheen qabdu seenaan hin dubbata. Magaalaan Kolosaayiis kun bishaan baay'ee qabbanaa dhugaatiidhaaf satisfaakshinii namaa kennuu qabdi. Magaalaan Hieraapolis immoo bishaan ho'aa dhiqannaaf kan ta'u, bashannanaaf kan ta'u, qorichummaaf kan ta'u qabdi. Laawodiiqiyaan immoo gidduutti argamti. Kolosaayiis gajjallaatti argamti. Hieraapolis gararraatti argamti. Magaalaan Laawodiiqiyaa jennu immoo walakkeessa Kolosaayiisii fi Hieraapolis kana gidduutti argamti jechuudha. Amma magaalaan Kolosaayiis jennu bishaan dhugaatiif satisfaakshinii qabdi waan ta'eef namoonni bishaan dhugaatii achi argatu. Hieraapolisiin immoo bishaan daakuun yeroo barbaachisu akka biyya kana xabala jedhamu qorichummaadhaaf bishaan ho'aa namoonni yeroo barbaadan Hieraapolisiin dhaqu, dhiqannaadhaaf bashannanaaf Hieraapolisiin deemu jechuudha. Magaalaan Laawodiiqiyaa jirtu kun garuu isaan gidduutti argamti. Kanaafidha macaafa qulqulluu irraa ergaa waldaa Laawodiiqiyaa gaafa dubbistanii yookiin diidallaa ta'ii yookiin immoo ho'aa ta'ii malee ati bu'aadha. Akka namni bishaan bu'aa afaan isaarraa tufutti si tufa. Mul'ata Yohaannis irraa waldaa Laawodiiqiyaatiin gooftaan kan inni jedhuuf fakkeenya kana fudhateeti jechuudha. Yookaan akka Kolosaayiis bishaan diidallaa taate dheebuu nama hin baaftu, satisfaayi nama hin gootu. Yookiin akka bishaan Hieraapolis ho'aaf bishaan ho'aa dhiqannaaf namaa ta'u, fayyummaaf, qorichummaaf, bashannanaaf namaa ta'u miti. Ati gidduudha. Asittis hin cinne achittis hin cinne faayidaa hin qabdu jechuu isaati waldaa Laawodiiqiyaatiin. Ijuman sirraa dhabee eessattuu hin taatu gidduu taate bishaan bu'aa mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 3 deemtanii dubbisuu dandeessu. Amma tokko isinii galeera jedhee yaadama waan naasa'u kun magaalaa gaarreeniin marfamte magaalaa gurguddaa 3 isinitti agarsiiseera. Magaalonni gurguddaan kun sadan maaliin akka isaan beekaman macaafa qulqulluu irraa immoo eessatti akka argannu isinii caccaqasuu yaaleera. Magaalaan Kolosaayiis kun akkuma magaalota olloota ishee yeroo tokko gaa daldalaan kan badhaate turte boodarraa xiqqoo ishee qabeenyaan gabbu'aa dhufteeyyuu magaalaa kana keessa saba garaagaraatu jiraata. Gentiles warri jennu jechuun warra Yihuudotaa alaa magaalaa keessatti argamanidha. Magaalaa nagadas qabdudha. Garuu Yihuudootatu keessatti baay'ata magaalattii keessatti kaalcharii warra Yihuudiitiin doomineetidii kan taatedha. Falaasamnii fi barumsi sobaa garaagaraas akka malee magaalaa keessatti dagaagee turedha. Magaalaa sana keessa akkuma beekamu utuu Roomaan hin bitin dura Giriiktu ture. Warri Giriik immoo falaasama Pileetoo, falaasama Aristootil warra akkasiitiin baay'ee sammuu namootaa qabanii waan turanii fi mootummaan Roomaa siyaasa hoogganu malee, dinagdee hoogganu malee kaalcharii gavarni godhee kan ture. Jaarraa jalqabaa sana keessa mootummaadhuma Giriikiiti, aadaama falsafinnaama Giriikiiti. Kanaaf Gentilesin jiru, barumsi sobaa garaagaraa, falaasamni garaagaraa hin baay'ata. Population ishee gaafa laaltan garuu magaalattii keessa kan baay'atu warruma Yihuudotaa akka isaan ta'an agarraa jechuudha. Amma ammaatti naa wajjin jirtu yaada. Kun erga ta'e gaamma waldaan Kolosaayiis immoo maal fakkaattiree magaalaa ishee olaalleerraa kan jedhutti dhufna. Waldaan Kolosaayiis Phaawulos waldoota Liikes Vaalii yookaan sulula Liiqas keessatti argaman kana qaamaan naqee argee akka hin beekne macaafama Kolosaayiis kanarraa in arganna. Magaalota Laawodiiqiyaa jennu, Hieraapolis jennu, Kolosaayiis jennu, Phaawulos waldaa kana hin hundeessines magaalaa kana yoo dhaqee akka inni isaan argee hin beekne kutaa tokkorraa isinitti agarsiisuu nan yaala. Mee Kolosaayiisuma boqonnaa 1 lakkoofsa 7 dhaqaa dubbifadhaa akkas jedha. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephafraas hidhata keenya isa jaallatamaarraa barattaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergamee jedha. Narraa barattaniittu hin jedhu. Ephafraas irraa barattanii jedha. Ofiisaatii akka hin dhaqne dubbata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 immoo gaafa dhaqxan ani isiniif warra Laawodiiqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akka dhamaa ture akka beektan nan barbaada. Asitti immoo keessaa baasee dubbate. Isiniif warra Laawodiiqiyaatiif akkuma kanammoo akkuma keessa warra fuula koo hin argin akkuma warra Laawodiiqiyaa warra fuula koo hin argin hundumaaf iyyuu utuma wal hin beekin fiizikaalii utuu wal hin beekin ammam akkan isiniif dhamaa ture
quba qabdu akka isin beektan nan barbaadasii jedheetu waldaa Qolosaayisiin ofii isaati akka hundeessin saba sana dhaqee akkan argin dubbata. Boqonnaa 4 lakkoofsa 12 immoo xaxxanii yoo dubbifattanii akkas jedha. Ephafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in ergaa, isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhama'a jedheetu dubbata lakkoofsa 12 irraatii jechuudha. Walumaa galagaa hariiroo waldaa kana wajjin kan qabu nama Ephafraas jennu kan akka ta'e kutaa kanarraa hubanneerra. Waldattiin akkamitti hundeeffamte, yoom hundeeffamte, haala akkamii keessatti hundeeffamte isa jedhu waa tokko isinii kaasuun yaala. Hundeeffamuu waldoota kana sadaniif iyyuu qorattoonni tokko akka jedhanitti turtii Phaawulos ergama wangeelaa isa sadaffaa yookaan third missionary journey isa jennu magaalaa Efesooniin waggaa 3 akka inni ture hojii ergamootaa boqonnaa 19 boqonnaa 20 irraa sirriitti arganna. Phaawulos hojii wangeelaatiif waggaa 3 Eeshiyaa Maayinarii keessaa magaalaa Efesooniin taa'ee akka inni barsiisaa ture. Mana barumsaa Xiraanos jedhamu kireeffatee faallaa shiiftii isaanii inni immoo barattoota macaafa qulqulluu barsiisaa akka inni ture. Namoonni naannoo Eeshiyaa Maayinarii keessa jiran baay'eenis gara magaalaa Efesooniin naqanii mana barumsaa Xiraanos bakka itti Phaawulos barsiisaa ture sanatti waggaa 3 barachaa akka turani hojiin ergamootaa boqonnaan 19:20 bareechee dubbata. Kun egaa third missionary journey isa jennu keessattidha kan inni ta'e jechuudha. Yeroo third missionary journey kana namni Ephafraas jennu kun Qolosaayis irraa bahee dhufee Efesoonitti Phaawulos irraa barachuu hin hafne kan jedhu beektonni macaafa qulqulluu qorannoo garaagaraatiin in addeessu. Namichi maqaansaa ergaa gara Qolosaayis kana keessatti irra deddeebi'ee kaafamu Ephafraas irraa barattaniittu Ephafraas kan jedhu in argattu. Namichi Ephafraas jennu kun barataa Phaawulosidha. Efesoonittitu waggaa 3 yeroo Phaawulos barsiise isarraa baratee barachuu hin hafne kan jedhu beektonni macaafa qulqulluu akkasitti dubbatu jechuudha. Amma gaa namichi kun waggaa 3 erga Efesoonitti Phaawulos irraa barate booda gara magaalaa Qolosaayisiin dhaqee waldaa Qolosaayisiin akka inni hundeessee fi barumsa barate immoo isaaniin barsiisuu akka jalqabe akkasitti amanamaa jechuudha. Beektonni qorattoonni macaafa qulqulluu akkasittiin lafa kaa'u. Kanaafidha Qolosaayis boqonnaa 1 lakkoofsuma 4 kaastanii gaafa dubbifattanii Phaawulos akkas jedhee jalqaba. Mee lakkoofsa 4 kaaseen isinii dubbisa keessa deemeen isinitti agarsiisa overview macaafichaa. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Eessa taa'ee dhaga'ee? Mana hidhaa Roomaa keessa taa'ee dhaga'e. Eenyurraa dhaga'ee? Ephafraas irraa dhaga'e. Akkamitti kan jedhu in ilaalla. Kana gochuu keessaniinis sababii abdiin Waaqarraa isiniif kaa'amee jiruufi waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru ija godhachaas akkuma bal'atu erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephafraas hidhata keenya isa jaallatamaarraa barattaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame jedheetu ergama miishinii waldaa sanaa fudhatee kan jiru Ephafraas akka ta'e waa'ee ayyaana Waaqayyoo bareechee kan isaan hubachiise erga gaafa ayyaana Waaqayyoo hubattaniiti jedha waan ta'eef kan hubachiise nama Ephafraas jennu kan akka inni ta'e sirriitti dubbata. Irra deebi'een boqonnaa 4:12-13 isinii dubbisa. Ephafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e dhaabbataadhaan achi jiraata jechuudha. Nagaa isiniif in erga. Nagaa isiniif erga jechuun yeroo sana garuu eessa jira jechuudha? Roomaa jira jechuudha. Nagaa isiniif in erga. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hunduma isiniif in dhama'a. Warra Qolosaayisiif utuu gargar hin kutin kadhataaf. Inni isiniif warra Laawodiqiyaaf warra Hieraapoolisiif hojjechuutti
jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf. Nda'um namichi Ephafraas jennu kun waldaa Qolosaayisiin duwwaatu hin taane waldaa Laawodiqiyaatiifis warra Hieraapoolisiifis akka hidhamaa ture. Walumaa gala Liikiyees Vaalii yookaan sulula Liiqas jennu kana keessatti nama hojjechaa ture keessaa nama tokko akka inni ta'e kutaa kanarraa Qolosaayis boqonnaa 4 irraa in arganna jechuudha guutummaatti walumaa gala. Kanaaf amma gaa waldaan kun akkamitti akka hundeeffame waa tokko hintii isaa ilaaluu yaalleerraa. Hundeeffamuu waldaa kanaa booda egaa Ephafraas mana hidhaa Roomaatti Phaawulosiin deebisuu haala inni itti mana hidhaa sana keessatti ture mijeessuufiidhaan akka inni isa gargaaraa ture kanarraa hubachuu hin dandeenya. Boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irra kan jiru mee itti fufee isiniin nan dubbisa. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaasee isatu nutti himee dhala. Tokko nu bira jira san nutti himee jedha. Lammata immoo isiniif ergamee jedha. Phaawulosiif waldoota Liikiyees Vaalii keessa jiran kana sadan gidduu namicha Ephafraas jennu kun deddeebi'aa akka inni turetu walumaa gala ilaallaa jechuudha. Amma gaa waldaa Qolosaayis kana yeroo laallu maaltu ture waldaa kana keessa dadhabina akkamiitu ture cimina akkamiitu ture maaliif callumadhamee ergaan hin barreeffamu ergaan tokko barreeffamuu isaatiin dura rakkoo wayiitu ture achi keessa rakkina wayii jira isa furuudhaaf barreesse waan ta'eefi rakkoo akkamiitu jira bara sana keessa isa jedhuu fi waa tokko walii wajjiniin kaasuu yaallaa jechuudha. Tokko barumsa sobaatu ture. Waldaa Qolosaayisiin keessa rakkoo guddaa kan ture keessaa inni tokko barumsa sobaatu ture. Barumsi sobaa kun keessumatti falaasama warra Giriikii wajjin baay'ee hidhata guddaa kan qabu Gnosticism barumsa dogoggoraa jedhamutu ture yeroo sana keessa. Gnosticism inni jennu kuni falaasama warra Giriikiidha. Jecha afaan Giriikii Gnosis barreeffamni isaa Gnosis Gnosis kan jedhu irraa dhufe Gnosticism inni jedhu jechuudha. Gnosis jechuun beekuu jechuudha. Maawaq beekuu jechuudha. Kunis kan ibsu beekumsa hafuuraa hunda caalaatti nutu qaba. Namni beekumsa hafuuraa gaadhaan fayya malee amanuu qofaadhaan hin fayyuu yaada jedhudha. Gabaabumatti barumsi waldaa Qolosaayisiin jeeqaa ture tokko Gnosticism isa jennu kanadha. Gnosticism jechuun Gnosis kan jedhu jecha Giriikii irraa dhufe falaasama warra Giriikiidha. Maal jennaan Gnosis jechuun beekuu jechuudha. Maalidha ree kan jedhu gaafa laallu namni beekumsa hafuuraa hunda caalaa yoo qabaatetu fayya malee amanuudhaan fayya miti. Amanuun wallaalummaadha. Akkasumatti duuchaatti amanuudha amanuuni. Akkasumatti duuchaatti amanuutu hin taane tokkoon asassa'anii beekanii bira ga'uu saayinsii isaa hubachuu tokko sabistaansii isaatii beekuudhaan bawqatna'u fayyinni beekumsaanii yaada jedhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf egaa Qolosaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4 dhaqaa dubbisaa gaama. Gnosticism jedhu kana qabadhaati. Qolosaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4tti kan jiru dhaqaa dubbisaa. Kana gochuun koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuu akka argataniif beekuu isheettu kana qabadhaa. Maal jedhaa? Badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuu akka argataniif badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Maal keessa? Kiristoos keessa dhokfamee jira. Maaltu? Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa hundinuu. Kanas namni tokkollee dubbii nama wallaalchisuun akkasin hin gowwoomsineefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuu baadheeyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdaniif Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada. Amma gaa
akka barataa yuunivarsiitiitti isa kana akkasin analaayizii gootan barbaada. Amma kutaa kana keessatti gaafa dubbistan maaltu dorgomaa jira? Amanuutti jabaachuu fi beekuutti jabaachuu. Amantiif beekumsa kan jedhutu golaa jedhee mul'ata. Kutaa kana gaafa ilaaltan. Tokko Phaawulos argumentii akkamii dhiyeessaa jira? Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa falsafinnaa keessa jiratu hin taane Gnosis isa isaan jedhan sana, Gnosticism isa isaan jedhan keessa jiratu hin taane eenyu keessa dhokfameera jedhe? Kiristoos Yesuus keessa dhokfamee jira. Badhaadhummaan ogummaa, badhaadhummaan beekumsaa Kiristoos keessa jira. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin amanuutti akkasiin jabaattan arguuttan gammadaa jedha lakkoofsa 5 irraa. Gaafa amantan Yesuus garaa keessan keessa buufata. Yesuus garaa keessan keessa gaafa buufatu maaltu ta'a? Beekumsaan badhaadhoo, ogummaan badhaadhoo sin godha malee beektanii Yesuus gara keessan dhufa miti. Yesuustu gara keessan dhufee beekumsa sana burqisiisa. Yesuusuma keessa dhokfamee jira. Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa jedheetu argumentii akkasii against the teaching Gnosticism kan faallessu dhiyeessaa jechuudha. Yoo mana isin bira jiraachuu baadhee yoo hafuuraan isin bira jiraachuu maal jechuudha? Fooniin isin bira jiraadhee kirkirii isin keessa jirtan yoo arguu baadheeyyuu akkasin rakkoo akkasii keessa jirtan barumsi sobaa akkasii ka'aa akka jiru moo hafuurri koo natti himeera informationii foonii duwwaa miti kan jedhunitu ergaa kana barreesse inni guddaanii jechuudha. Waa'ee barumsa Gnosticism ilaalleerra. Tarii waan isiniin galle jiraate na gaafachuu dandeessu barumsa waan ta'eef. Barumsa Gnosticism jennu kana keessaati paartiin tokko immoo Docetism kan jennudha. Docetism kan jennu kuni harka caalaan isaa irra jireessi isaa maal irratti hundaa'eetu ba'ee kan jedhuu fi dhimma eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin faallessuudhaaf kan ba'edha. Inni guddaan isaa jechuudha. Akka barumsa kanaatti namichi Yesuus Kiristoos jedhamu biyya lafaarra deddeebi'aa ture suni amma gaafa dhaqee cuubamutti namuma ture. Nama normaalii ture akka namaatti dhalatee cuuphaa irratti garuu hafuura qulqulluun dhufee akka gogeetti sarara bu'ee jedhu. Hafuura qulqulluu dhufee akka gogeetti sarara bu'e kanatu Masii jedhama. Kiristoos kan jedhamu kuni hafuuricha isa gaafa inni cuubame irra bu'eedha Yesuus irraa. Hafuurri kun gaafa Yesuus dhaqee fannifamu immoo isarraa ba'ee adeemeedha. Kanaafitu Yesuus Kiristoos du'uu danda'ee jedhu. Kan hundumaa maaliif godhu yoo jettanii warri Giriikii falaasama tokko qabu. Falaasamni isaan qaban kun maanni all matter is evil. Maateriin hundumtuu hamaadha yookaan gadheedha. All matter is evil. Barumsa jedhu qabu. Kana jechuun wanta harkaan qaqqabatamuu danda'u hundumtuu waanumti biyya lafaa keessa jiru kamiyyuu matter jechuu beektu isin yaa barattoota saayinsii waan taataniif maateriin hundumtuu evilidha jedhanii amanu isaan. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo ofii isaatii qulqulluu waan ta'eef wanta biyya lafaa kana keessaa qaqqabatamuu danda'u maaterii kamii wajjiniyyuu xuxuqqii qabaachuu hin danda'u. Waaqayyo qulqulluudha. Transcendentiidha Waaqayyo. Waaqa waan maaterii biyya lafaa kana wajjin wal keessa galuu danda'u miti Waaqayyo. Addadha Waaqayyo. Qulqulluudha Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e maateriitti hin firoomu jedhanii amanu. Kanaaf fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos immoo maal jedhanii amanna nuun? Nama guutuu Waaqa guutuudha jennee amanna. Amma gaa Waaqi guutuun dhufee nama guutuu wajjin wal keessa jiraachuu hin danda'u jedhanii amanu isaan immoo. Waaqayyo maaterii wajjin tuttuqqii qabaachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'edha kan inni Yesuus Kiristoosiin uumeefiyyuu logos isa jennu sagalee reasonii maayindii Waaqayyooti logosiini. Waaqayyo biyya lafaayyuu kan inni ittiin uume logos jennu kana incarnate godhee eenyummaa foonitti uwwiseetu karaa isaa biyya lafaa uume. Kiristoos inni jennu kun isadha. Malee Waaqayyo Kiristoosiin miti addadhanii Yesuus Kiristoos namumadha kan jedhuufidha. Maaliif jennaan Waaqayyoon du'u, Waaqayyoon dhalatu, Waaqayyoon kabalamu, Waaqayyoon fannifamu, Waaqayyo maaterii wajjin tuttuqqii keessa hin galu kan jedhu waan qabaniif.
Kanaaf amma Yesuus Kiristoos yeroo du'ee waaqayyummaan isa biraan turre hafuurri qulqulluun inni Kiristoos Masii jedhamu sun isarraa deemeera. Kanaaf fannifamuu danda'e, kanaaf du'uu danda'e barumsa jedhus qabu turan. Isa kanaaf ergaan Qolaasaayis deebii quubsaa yeroo inni itti laatu agarra. Fakkeenyaaf Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 22 raaflimee isinii dubbisuun ayyaala. Akkas jedha. Kiristoos bifa waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Waaqayyoo dhuguma ijaan argamuu hin danda'u. Dhuguma waan tangibiliin biyya lafaa irratti cabbatuu dandeenyu dhuguma miti jedhee ka'etu garuu immoo waaqayyoon mul'anne kun bifa inni ittiin namatti mul'achuu danda'u Kiristoos isa jennu kanaanidha. Inni immoo uumama hundumaa dura dhalatee jedhee jalqaba. Wanti waaqa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne, warri teessotarra ta'aniif warri mootummaa qaban, warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Kiristoos kun maal jechaa jira? Uumaadha. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa waan hundinuu iddoo godhatee in jiraata. Inni mataa waldaa kiristiyaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Amma waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin eenyu keessa jiraachuutti gammadeera? Kiristoos Yesuus keessa jiraachuutti gammadeera. Filsifannaan doosetiizimii jedhamu maal jedha? Waaqayyo maatarii wajjin walitti maxxanee jiraachuu hin danda'u. Maatariin iiviliidha, irkoosiidha, xuraa'aadha maatariin. Kanaaf nama keessa buufachuu hin danda'u. Waaqayyo tiraansendendiidhaadha. Doosetiizimiin, noostisizimiin kan inni jedhu. Phaawulos immoo argumentii kana cabsuudhaan maal jedha? Waaqayyoon da'uun parsantii ta'e waaqayyummaa isaa ta'uu hin taane guutummaa waaqayyummaa isaatiin Kiristoos keessa jiraachuutti maal godheera? Gammadeera. Akkasin jettan transcendentii miti, immanent gaadiidha waaqayyo. Immanent jechuun waaqayyo na wajjin jira. Nama wajjin buufachuu, nama keessa jiraachuu, nama gidduu buufachuu waaqayyo. Maatarii wajjin walitti maxxanuu waaqayyo kan agarsiisudha. Akka buufatetti iyyuu guutummaa waaqayyummaa isaatiin buufatee lakkoofsa 19 irraa jedha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhagna Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'ee, dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti waaqa irrattis nagaa buuseera jedheetu haasa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraas immoo akkas jedha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo maatarii keessa jiraachuu hin danda'a. Ammamiin? Guutummaa waaqayyummaa isaatiin. Parsentii muraasaan guutummaa waaqayyummaa isaan jiraachuu hin danda'a. Kanaafuu doosetiizimiin sobadha, noostisizimiin sobadha jechuu isaati. Inni kan biraani dhagna qabaa fi seeronni kakuu moofaa tokko tokko hafuura namaa fiixaan baasuu amantaa jedhutu ture waldaa Qolaasaayis keessa. Seeronni kakuu moofaa tokko tokko hin shaaramne ammayyuu dhagna qabachuun isin barbaachisa. Bara kakuu haaraatti iyyuu barumsa sobaa jedhutu isaan gidduu galee ture. Isa kanaafis ergaan Qolaasaayis deebii laata. Akkas jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasaatii amma 17tti dubbifadhaa. Boqonnaa 2 11 amma 17tti akkas jedha. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Eenyuun? Kiristoosiin dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaa biraan isin barbaachisu jechuu isaati. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Dhagna qabaan kakuu haaraa dhagna qabaa akka kakuu moofaa harka namaan geggeeffamu miti. Maal maleennaan Kiristoostu dhagna qabuu ofii isaatiitiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesse. Dhagna qabaa ishee foon muraasa qaama dhiiraa irraa kutan utuu hin taane guutummaa namummaa foonii balleesse. Dhagna qabaan Kiristoos dhagna qabaa paartii tokkoo miti, guutummaa dhagna qaba Kiristoos kakuu haaraatti jedhe. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii
hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isinis immoo isa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessaniif dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cunqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sanarratti Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaaf salphisee isaan argisiise. Kanaafis waa'ee nyaataaf dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'uutti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokkollee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoos. Haaleluyyaa. Seera dhagna qabaaf sirnoota kakuu moofaa tokko tokko waa'ee guyyaa ayyaanaa eeguu, waa'ee baatii lakkaa'uu, waa'ee sanbata eeguu, waa'ee nyaataaf dhugaatii of eeggachuu, wantoonni kun maal jennaan gaaddidduudha. Gaaddidduun garuu eenyummaa isa dhugaa miti. Eenyummaan inni dhugaan Kiristoosidha. Kiristoosiin argisiisuudhaaf kakuu moofaa keessa raawwatan isaanitti namni isin hin giddisiisinii jedheetu walumaa gala akka kanattiin cuunfaa jechuudha Phaawulos. Kanaaf rakkoo kan biraan waldaa Qolaasaayis keessa ture maal inni sirnoota kakuu moofaatti raawwatanii adda bahuu dadhabuu ture. Kanaaf barreeffame. Rakkoonni kan biraanii I think afuraffaan dubbataa jira. Rakkoon afuraffaan waaqeffannaa ergamootaaf kennamu ture. Bara sana keessaa jechuudha. Keessumatti Qolaasaayis boqonnaa 2:18 gaafa dubbifattan namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaaf sababii ga'uutuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin jedhe. Namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallateedha. Kanaaf waaqeffannaan ergamootaaf hin kennamu kun gad deebi'uudha. Nuti Waaqayyoon isa ergamoota uume waaqeffanna malee ergamoota waaqarraa hin waaqeffannu teoloojii jedhu barsiisuudhaaf akka inni barreeffame in hubanna. Inni shanaffaan dhagni foonii hamaadha waan ta'eef gidirsuu qabnaa kan jedhu ture. I think asceticism jedhama barumsa akkasii kuni asceticism jedhama. Dhagni foonii hamaadha waan ta'eef amma Waaqayyo dhagna foonii wajjin maataree wajjin nikikkiin qabu waan ta'eef dhagna foonii isa Waaqayyo dhimma itti hin qabne keessan buufanne kana gidirsinee dhiphisneetu Waaqayyoon gammachiisnaa barumsa jedhu ture. Doosetiizimiif noostisizimii wajjin wal qabatiinsa kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf gadaamii galuu ta'uu danda'a. Dhagna foonii cicciruu ta'uu danda'a. Sooma garmalee baay'isuu asceticism isa jennu qaama ofii jireenya hafuuraa koon eeggadha jedhanii Waaqayyo foon kana gadachuu barbaada teoloojii jedhuun namoota ofii isaanii miidhan. Kanaan immoo namoota boonantu ture waldaa Qolaasaayis keessa. Akkuma fakkeenyaaf obboloonni keenya Ortodoksii gadaamii galan iddoo garaagaraatti waan garaagaraa godhanii foon isaanii hacuucanii Waaqayyo yeroo nuun foon keenya dhiphisnu hin gammadaa teoloojii jedhu qabu turanii. Isa kanaaf immoo boqonnaa 2:20 jalqabee Qolaasaayis irratti amma 23 akkas jedhee barreesse. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taatanitti jiraattu ture? Maaliifis seerata isaanii jala of galchi ture? Kan harkaan hin qabin kan harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin in jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa deemaniif in turreere. Akka ajaja namaaf akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire. Seerrattoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irra kaa'uu isaaniitiin, waan gad deebisan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaarra dhaabbatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama geessuudha. Ammas teoloojii kana kuffisaa jechuudha Phaawulos. Dhagnatti hammaachuu isaaniitiin,
gad of deebisuu fakkaachuu isaaniitiin seerattoota addaa namarra kaa'uu isaaniitiin disipiliinii addaa qabachuu isaaniitiin waan ogummaadha dhaabbatan fakkaatu. Rizaaltiin isaa garuu maa inni jedhee hawwa foonii raawwachuutti nama geessu inumaayyuu hawwa foonii nama keessaa kakaasu seerri hawwa dammaqsa cubbuu dammaqsa. Kanaafiyyuu nuyi karaa Yesuus Kiristoosiin birmaduu baane malee dhagna keenya gidirsuudhaan dhagna keenyatti hammaachuudhaan dhagna keenya gaddeebisuudhaan boosomsuudhaan beelessuudhaan hin qulqulloofnu teoloojii jedhuufidha jechuudha. Achuma keessaa gareen tokko immoo Waaqayyo dhagna foonii isaa hamaa kana hin barbaadu waan ta'eef dhagni keenya kun mootummaa Waaqayyoottis galuu waan hin dandeenyeef yoo cubbuu ittiin hojjenne homaa rakkoo nurratti fide hin qabu kan jedhu immoo tureera. Ilaa agartaniittu barumsi dooseetizimii jennu kun wiingii gurguddaa lama qaba. Rakkoo hamaa gurguddaa lama qaba. Tokko dhagni foonii Waaqayyo keessa hin jiraatu Waaqayyo maatirii wajjin walitti hin dabalamu waan ta'eef dhagna foonii kana gidirsuu qabnaa yeroo sana Waaqayyo gammadaa jedhanii gadaamii kan galan rakkoo garaagaraa keessa qaama isaanii kan galchan turaniiru. Isaaniin maal jedhan noo kanas miti Waaqayyo dhagna foonii keenya gadachuudhaan akka nu qulqulloofnu hin goone ilma isaa nuu laachuudhaan fayyina nuu laatee nu qulqulleessee dheetu boqonnaa 2:23 irratti dubbata. Gara boqonnaa 3 lakkoofsa 1:10 immoo gaafa dhuftan silas dhagni foonii Waaqayyo wajjin hariiroon qabu Waaqayyoon barbaadu jireenya barbaraas hin dhaalu waan ta'eef akka barbaanne yoo jiraanne Waaqayyo nuun gaafatu mootummaa Waaqayyotti galuu nuun dhoowwu kuni cubbuun nuun foon keenyaan hojjennu rakkoon qabu namoonni jedhan immoo wiingii biraan immoo turaniiru. Mee isaaniin immoo dubbifanna. Qolaasaayis boqonnaa 3 irra ga'eera lakkoofsa 1-10tti overview macaafachaan isinitti agarsiisaa jira. Akkas jedha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos mirga Waaqayyoo taa'ee jiru barbaada. Pursue. Yaada garaa keessanii wanta Waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu hadadummaa, xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa sassata isa Waaqayyoon tolfaman waaqessuutti lakka'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomne irratti in dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtan. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa walii balleessuus hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbiin nama yellaasisus afaan keessan keessaa hin ba'in. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira jedheetu boqonnaa 3 kanarratti immoo kana dubbata jechuudha. Kanaaf fayyineerraa Waaqayyo dhagna foonii kana hin barbaadu waan hin barbaade yoon godhe yoon jedhamu of keessaa ajjeesuu qabdu. Assaayimentii ajjeesuu jedhutu isinii kennamee jira. Hamee, jibbaa, lalummaa, xuraa'ummaa, ejja, maqaa walii balleessuu of keessaa ajjeesaa. Yaada garaa keessanii wanta lafarraatti isa hidhuuf keessaa ajjeesaa. Isin duutaniittu jireenya keessan Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera kan jedhu immoo dubbata jechuudha. Walumaa galatti egaa qabxiiwwan xiyyeeffannoo yaadi guddaan kutaa kanaa wantoota gurguddaa 3 summarize gochuu dandeenya. Tokko macaafni Qolaasaayis kun maaliif qayyabannaa? Waaqummaaf namummaa Yesuusiin sirriitti kan ibsudha macaafni kun. Adda baasee waaqummaa Yesuusiif namummaa Yesuusiin yookaan hypostatic union of Christ isa jennu sirriitti kan ibsudha. Inni lammataa amantoota hafuuratti cimsuudhaaf bilcheessuudhaaf kan gargaarudha. Keessumatti boqonnaa 1:28 gaafa dubbifattanii nuyis isuma lallabnaa. Namni hundinuu karaa Kiristoosiin nama ga'aa ta'e Waaqayyo dura akka inni dhaabbatu gochuudhaaf in lallabna, in barsiifna, in dhamaana jedha. Kanaaf Qolaasaayis kun amantoota
of dandeessisuudhaaf kan gargaarudha. Cimsuudhaaf bilcheessuudhaaf kan gargaarudha. Inni sadaffaan immoo gara boqonnaa 4tti ceetanii overview isaa gaafa laaltanii haala ofii isaatii keessa jiru waldichaaf ibseetu akka isaan isaaf kadhatan gaafata. Keessumatti boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaastanii amma 8tti ilaaluu dandeessu. Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isan amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Yeroo isiniif kenname utuun dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessan jirree wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa. Asaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu akka soogiddaa mi'aa ta'u namaaf immoo adduma addaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa. Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhati amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti mee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera jedheetu nagaa dhaamutti itti fufaa jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma ergaa Qolaasaayisiin amma tokko yaadisaa, kaayyoonsaa, kontentiinsaa isinii galeera yaada keessa deddeemee mataa ishee isinitti agarsiisuudhaaf yaalii godheera. Ergaa Qolaasaayisiin qayyabachuun baay'ee interestingiidha, baay'ee faayida qabeessa. Keessumatti macaafa qulqulluu keenya doktiriinii gurguddaadha jedhaman doktiriinii ergamootaa qaba, doktiriinii Kiristoosiin qaba, doktiriinii fayyinaa qaba, doktiriinii jireenyaa practical life holinessii qaba. Kanaaf komiitir ta'ati ganna kana ishee kana wajjiniin qayyabannu kun kutaa tokkoffaadha. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.